qeensa irraa cabsaa. Ani har'aan tana ilmoota isanii duun harka jira. Yaaddoo adda maddaatiif ajjeesaa ofeetan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota kannaatuuf salaamanni fi kan jaalalaa kan onni irraa ka'ee lagaaf gara qaxxaamuree isin haa ga'uu isin jechaadha. Warri ooltan akkam ooltan warri bultan akkam bultan. Egaa akkuma beekamu anaa fi gola aartii Okaanuu Nasruu gidduutti deemaa jira. Quba qabdanii jeetii yaada. Arrallee ammas deebi'aniiti obboleessa kannaati yaani odaa maddaa yookaanuu Khadiir Kaarii beektanii manguddoo gaafa duraa dassii galchuudhaaf mana Nasruu dhaqaa ture isa barbaadu jiran. Inni maal balleesse? Kamichiyyuu harkaa qabu ana. Dhiira taanaan ana maaliif na barbaadanii bakka nan jirutti nan gaaban. Anu dhokachuutti hin jiru isaan kana takkaa onna jeen beeku. Maaliif nan gaaban? Sodaa isaanii hin qabu. Ammallee ammaas deebi'anii rakkoo biraa uumuuf deeman. Sababa dubbii kanatti ammaa rakkoo biraatii uumamuuf ta'a. Ani rakkoo biraatiin uumuuf ta'a. Jaaladdaas hin baane. Viidiyoo turellee dirqameeti kaniin maree. Isaa achi gubbaa akka malatti itti dhaadatan harkeeti. Hedduu takka mana isaallee deemanii akka doorsisaa jiranii viidiyoo irratti illee harkaatiin jira. Maalirraa kun ta'a? Rakkina nama tokkootiif namni tokko itti gaafatamummaa fudhachuu hin danda'u. Inni kun ani manguddummaadhaan ergadde malee dhimma tiyya keessa hin jiru. Michiyyoo fuudhaa irrattis wajjin hin jirru wal quban qabu. Maalirraa isa barbaadan? Dhiira taanaan anuma maaliif nan barbaadu? Kani maqaa kiyyaan isa barbaadatanii isa qaqqabatan. Ammoo if kabaja Aliidhaa fi Nasruu if kabaja ammallee dubbii biraa fiduuf deemtan. Sababa dubbii kanaatti dubbii guddoo dhufuuf ta'a. Arrallee taa'a haalli kun isin hin baasu. Haala silaa namni itti garteemi waan rakkina uumame itti furu yookaanuu rakkina uumame kanaaf halli barbaadu irra jirtan. Wanni kun isa barbaadu jechuun ani akka nama tokkootti niin balaaleffadha. Inni dhimma tiyya keessa waan hin jirreef maqaa kiyya inni illee tuqamu ani illee hin ayyamu. Har'aas boruus hin ayyamu. Doorsisa maal qabdan qe'ee isaati maaliif barbaaduuf dhaytan? Ani yeroo hedduu mana kiyyallee deebi'eetumaan deemaa jira. Deddeebi'aatumaan jira mana kiyyatti illeedha. Warra gartee haati haarisni jala godhameef yookiin zabanyaan na eeyyitu tani gartee mana kiyya jala godhaniis takkallee nagar. Isii tanaatu ammaan lubbuu namaa fiduuf deemu. Dubbiin tuni dubbii lubbuu namaa fiduu deemtu. Teessan tattaa'a ifirraa tattaa'a. Ammallee isinumaan hin ja'a. Akkaataan itti ilmoo fi taphattee barbaadatanis akkanaa miti. Sababaan itti ilmoo fuudheesi kun beekamaadha. Namoota ni beekaa jeetii yaada. Ani sababni itti ilmoo fuudhe waan namni hundinuu Oromoo guutuun quba qabdu. Ilmoo waan godhuuf osoo hin taane anilleen hanqaan madaa'ee isin madeessuudhaaf malee ilmoo waan godhaaf miti. Sanuma gubbaan deebitanii ammallee nama nagayaan bultii isaa ooffachaa jiru, ilmoo isaa guddifachaa jiru, kabobbee dalagatee bultii isaa ooffachaa jiru. Maaliif jireenya kuttan? Akkani dhiirummaadha moo wallaalummaadha moo beekumsa? If kabaja. Asumaan dhaamsa kiyya kuni. Ammoo jalqaba irratti akka nama tokkotti namni akka sareetti Nasruu dura bu'ee yookaan waan kana akka xiiqiidhaatti onnee isaa keessatti hijaajabduu uumaadhaa jiru
gurbaa Alii jaaneessanii Aliin duraanuu akkanuma ifumarraa haasa'u malee haasawni isaatis tokko bu'aan qabu silaa bu'aa qabaatee akka dhaadannaa isaatiin fi dhaadannaa Nasruutiin anu har'aan eegu waan ta'eef silaa'oo ajjuu sodaadhaaf hirriban dhabanii itti Oromoon sodaa isaaniitti illee dhaaf takkaa namni bobbaa dhiisee mana galeen jiru. Dhiira taanaan akkuma gartee miidiyaa irratti ol ba'anii babbarakatan sanitti dhufanii bakkaanan jirutti nagaafachuudha malee sababa kiyyaan nama tokkollee qaqqabachuun qaban. Haa ta'u ammallee isa san barbaaduudhaa fi isa miidhuudhaaf yaalii godhuu keessatti anillee hin callisu. Rakkoo biraa rakkoo gubbaadhaan uumuuf deeman malee rakkinni isaan hambisaa jiran hin jiru tokko rakkina biraa fidu deeman. Namni firratti callisuus hin jiru. Innilleen bareechate ifirraa dhorkaa kanatti namana. Garuu waan hin taane namni kun haasawuu faadhaatitu irra qaanyiidha. Kunis ilaa waa haasawamuu qabuu fi dubbatamuu qabuu miti. Manguddoon tola yaadde. Naaf isaan kana jidduu rakkoon akkan uumamne tola barbaaduudhaaf mana isaanii dhaqxe. Arra deebitee homatamtee abbaa badii taatee doorsisaaf nama baay'ee nama heddummeeffatanii akka tumsaatti miidhaadhaaf qe'ee isaa dhaquu jechuun maal nama laalchisa kun. Kanarratti roorroon xiqqoon qabdu roorroo irratti abbaan fidee namni callisu tokkollee hin jiru. Tuni roorroo hanganettee dubbachuu hin dandeenye. Siigalee saniifuu dhiyeenya kana silaahuu nuti ifumaaf wal nyaannee diinallee walitti taanee akka malee wal miidhaa jirra. Bakka tana hunda ha'oofee dubbii tanaa isinillee ga'ee ni beektan isiniisi gola aartiiti. Inni haa ta'u sareedha qaba. Saree inni qabu santu lafa tanaan hundaan isa ga'ee badii naqu jira. Kiyyaan Alii jaaniin kaagarteemii achi taa'eetuma akkana kennan manguddoon inni ergatees bitamtee ergamte. Manguddoo sanillee anaaf beeka bakka isaan jiran. Akkana goonaa jechaa jiru sunis takka arrallee bu'aa takka waan buusaa jiru hin qabu. Kana isaanis numa beekan. Siigalee abaluun fakkaadhaan nama fakkeessitu baraa jee wallisaa Adamaaru. Eenyummaa fi jijjiiruu kajeeluun dogoggora. Inni fiifuu sareedha. Sareen arraan tana nama taatee deebitee waan takka yaaddee tan gootuun qabdu. Namni namooma ta'ee namni yaadu namni sammuun isaa fayyaa qabdu. Namni yaadu. Hamtuun tun osoon dhufne dura akkanaa fi akkana jee hammeenya kiyya isaan biratti haasawee hammeenya isaanii na biratti haasawuu osoon bu'uureeffannee akkamitti waan kana hambisaa ja'a namni namummaadhaaf seenaallee itti qaba bakka itti qaba waan ta'eef guyyaa tokko maqaan isaa ni dubbatamaa jechuudha. Duuba namni hamtuu yaadu karaa namaatti illee gara rabbitti illee takka bu'aan qabu. Isaan calanqaadha. Calanqaan silaahuu yooni osoo deemu cilaaluu sanqa. Osoo deemu yooni gaafa isaa san muyni tuqallee yookaan wanni takka illee taatu afaan dhutee tuutti akka tasaatti buute akkasuma deeffata.
ifumaaf akkasitti dhaabbata malee kun kana aliin ani calanqaadhaan jaan inni calanqaan ittiin beeka waan ta'eef duraanis numa babbarakataa afaan uummatee tasaa waa hedduullee dhiban qabdu garuu ilma namaa abbaa ijoollee fa'aa hamtuu naquu yaadee hamtuu naquu fa'aadhattu irra hamtuu ammallee irra hamtuudha. Inni gartee mee karuma itti isaa kana miidhuu yaadaa jira malee karumatti inni miidhamu abbaan ilmoo kun miidhamu itti yaadaa jira malee isaafillee yan osoo isaafillee yaadee haala kanaa miti. Garuu akka nama isa jaalatuu fakkaatee hamtutti isa dhiibaa jira. Hamtutti isa dhiibaa jira. Arraas burus ani kenna waan takka waan isaan na godhan hin jiru. Takka waan isaan na godhan illee jee yaaduun qabu. Garuu hin miskinticha abbaa ilmaanii hallayyatti hin darbin. Ati silaa'uu arraan tana nama taatee ta'uu hin qabdu. Foonarree yoon ol qabdee gartee kabajjee ol fuutee fanniftees dib jee daaraa keessa bu'aa waan ta'eef arraas sittiin dhaama abbaa ilmaanii hallayyatti akka hin darbine yoo isumaafuu kaa yaaddu taate isaafillee yaadaan jirtu waan ta'eefati namni isaa yaadu akkanaa miti if yaadiif obboleessa keetii fi akka nama tokkotti kan naalle yookaan hijaa biraa hijaa dhuunfaa kan irraa qabaattu taate hijaa tanaas irraa qabaa jettee as ba'uu dandeessa karaa dhimma mataa keetiitiin takkaallee nama si godhee waan siisaafillee hin qabu waan ta'eef isaan qofa ammoo karaan ta'an irratti gorsitee ibiddatti hin darbin. Harka namaatiin ibidda qabachuun duraanis beekamaadha kun nama rakkisu waan ta'eef isaan fakkaattee hamtutti hin oofin. Rakkoon dhuftee inshaallah ni dhumti akkuma fedhettu ni dhumti garuu ati hamaa taatee nafi waan ta'eef bakkuma takka illee golatan qabdu akka harree deemee baattuu teeti aliidhaan baana. Saniifuu arraan tana nasruun nama ilmoon jalaa baddee akkanaaf akkana ta'e jettee hin miidhin. Garuu odaa maddaafa waan takka goonaa jettanii inshaallaati walumaan jirraa mee isintu namaa isintu dhiiraa qeensarraa cabsaa. Ani arraan tana ilmootee shanii duun harka jira. Yaaddoo odaa maddaatiif ajjeesaa ofeetan. Bilisa nasruudhaatiin harka jiran. Ilmoo nasruudhaatiin harka jira. Mee isintu nama odaa maddaa sana isaas ta'ee maatii isaatillee qeensee harraa cabu. Ani akkumaan duraan dhaammadde har'allee waan duba deemuun qabu biyya tana keessatti lukkuun takka naaf nafni waan takka hin qabu. Har'allee ilmootee shanii namee jira. Inuma har'aan tana deebitanii odaa maddaa qaqqabachuu eegaltanii jettanii keessa kuttanii awwaluma dhiira isin dhiirummaan teessan tanaa gaa kunoo hedduun takka gartee nama ajaa'ibdan. Namni ani irraan tana inshaallah ijoolleedhaa miti nama guddaadha. Nama areedaan qaba. Daa'imaa miti. Yaadee ta'e mataa kiyyaan yaadee waan hin godhu. Katti miidhamus, katti rakkatus ana mataa kiyya malee nama tokkollee hin laallatu. Saniifuu odaa maddaa akkasii manguddichi sun akkanaa manguddichi sun akkasii firraa dhiisa itti nyaadhamta waan kana. Eegalee mee akkuma jettan sanitti isintu namaa odaa maddaa
qeensi har'aa taqo qeensi miidhaan gara rabbiillee yetti dhufte eega isin akkan jettanii kan dubbattan taate akka isin taate qofa beekadha isumaafuu du'aa godha dantuma teessaniif jecha akka rakkoon takka isarra hin geenye maaliif isintutti miidhama waan ta'eef isintutti nyaadhamuuf ta'a waan ta'eef if kabajaan nama hundaafuu gaarii inni maal balleesse akka yaaddanitti inni maal balleesse manguddummaa mana keessan dhufuu santu badii ta'e manuma keessan dhufuu takkitti santu badii garuu dhiira taanaan harree gizee daddabamu gorbootatu malee Oromoon anis fagoon jiru magaalaa takka keessa wajjin jirra anaaf jettanii odaa maddaa hin qaqqabatina kana dhaamsi kiyya viidiyoo tana hanga dhumaatti daawwadhaadha san booda laayik sheer godhuudhaan wal biraan naaf gayaa arrallee jarri dubbii biraa akka eegalaa jiru gamanumaan isinitti dhaammachuun barbaada waan ta'eef viidiyoo tana akka isaan bira naaf geessu laayik sheer godhaadha. Hammaan viidiyoo biraa qabadhee walitti deebi'utti nagayaan naa turaa galatoomaa isin jechuu barbaada.